Obbo Addis Abbee ogeessa dinagdee fi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaadha. Akka isaan jedhanitti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti bara 2017 irraa eegalee waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Kan bara kana ammoo dhimmoota wal waraansaa waliin wal qabataniin hedduu dabalee jedhu. Biyya kana keessatti bara 2017 as qaala'insi jireenyaa daran dabalaatiin deemee waggaa waggaadhaan year to year inflation isa jedhu jechuudha. 2018% 13 ga'ee ture 2019 15 tuqaawee 2020% 20 tuqaa 35 daran ittuma hammaataatiin deeme sanuma jabeessaatiin dhufe wanti walitti bu'iinsi biyya keessatti wal waraansi kaabaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa jiru kun immoo daran hammeesseera. Itti dabaluunis qaamolee mootummaarraa wanti dhaga'amu qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudate akka addunyaatti waan dhufe kan jedhudha. Kun rakkicha ofirraa dhiibuuf malee dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hin ibsu jechuun dubbata Obbo Addis. Haala qabatamaa addunyaatu qaala'insa jireenyaa kana fidee kan jedhu walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Yuukireen yoo kan fudhannu ta'e walitti bu'iinsi Raashiyaa fi Yuukireen kan jalqabe ji'a sadiidha. Garuu san dura gara Febraarii keessaffaa persantaa 34.5 ta'eera already qaala'insi jireenya biyya kanaa. San jechuun walitti bu'iinsa waggoota lamaan darban biyya kana keessatti adeemsifamaa ture. Akka malee akka qaala'insi jireenyaa ol ka'u sababa guddaa ta'eera jedheetiin yaada. Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa Doktara kan ta'anii fi Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa muummee Ikoonomiksii kan ta'an Mahammad Hassan qaala'insa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf akka addunyaatti dhiibbaan jiru salphaa ta'uu baatus kan Itoophiyaa adda kan taasisu wal waraansa biyya keessatti deemaa turee fi jirudha jechuun himu. Qaala'insi jireenyaa kun biyya keenya keessatti kan uumame paartilii wanni mootummaan jedhe dhugaa qabaachuu danda'a. Mootummaatti sirriin jechuu hin dandeenyu. Maaliif wanti addunyaa irratti uumame biyya keenya irratti dhiibbaa qabaachuun isaa waan eegamu waraanni addunyaa amma jiru kunis kan koovidiidhaan dhufes beekamaadha. Garuu kan biyya keenyaattis immoo wanti xiqqeessinu miti waan baay'ee guddaadha dhiibbaan isaa kan qabu. Biyya keenya keessatti waraanni deemaa jiru. Waraanni kun karaa adda addaatiin dhiibbaa qaba. Tokkoffaa uummata biyya keenya keessaa kan oomisha irratti jiru lakkoofsi isaa xiqqaateera. Lafni oomisha irratti oolu lakkoofsi isaa gadi bu'uun isaanii jira. Naannoo adda addaa irratti naannoo waraanni jiru kan karaa Tigraay qofa jiru miti karaa Wallaggaatiin illee kan jiru dhiibbaa mataa isaatiin qaba oomisha irratti. Kanaafuu inni kun oomisha gadi buusa. Oomisha gadi buusuu qofaa miti namoonni sababa waraanaa kanarratti hojjetan akka raayyaattis ta'uu danda'a. Sababa waraana kanaatis kan qe'eesaaratti buqqa'u kunis hundinuu harka mootummaas ta'a yookaan immoo harka gargaartotaa eeggata waan ta'eef isaan kun guutuun isaaniif gargaarsi godhamu oomisha biyya keenya keessatti oomishamuu keessaa paartilii garas akka deemu godha jechuudha. Kan biyya alaatii irraa dhufus akka garas deema. Tokkoffaa uummanni kun oomishaan jiru kan oomishamu sunis immoo sababa waraanaa warra buqqa'ee kanaa fi warra hirmaatota waraana kanaatiif illee oola jechuudha. Kana malees jedhu Obbo Mahammad baay'inni maallaqa akka biyyaatti maxxanfamuu fi oomishni biyya keessa jiru waliin madaalu taanaan qaala'insa jireenyaa akkaan hammeessu mala jedhu. Guddinni maallaqaatii fi guddinni dinagdee wal madaalu baate qaala'insa mataa isaatii uuma. Keessattuu biyya keenya keessatti sababa waraana kanaatiin yoo mootummaan maallaqa maxxansu ta'e maallaqa humna dinagdee keenyaatii olii kan ta'e yookaan maxxansu taate qaala'insa fida jechuudha. Karaa kan biraatiin foreign currency dhabuunis immoo keessattuu maaliif biyya keenya gara miliyoona 18 biyya alaarraa biyya galchitu waan taateef foreign currency gaafa dhabamu kun immoo hanqina uuma jechuudha biyya irratti kun immoo qaala'insa guddaa uuma. Qaala'insa jireenyaa Itoophiyaatti akkaan dabalaa jiru kanaaf furmaanni maal ta'uu mala jedhamanii kan gaafataman Obbo Addis Abbee isa duraa tasgabbiin siyaasaa akka jiraatu hojjechuun murteessaadha jedhu. Amma akka furmaataatti poolisiiwwan garaagaraa mootummaan fudhateetiin sirreessuu ni danda'a. Garuu biyya akka amma Itoophiyaa kana keessatti tasgabbiin siyaasaa dhabamuun isaas akka sababa guddaa tokkotti ta'uu ni danda'a. Siyaasa tasgabbeessuu waldhabdeewwan wal waraansa biyya keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru kun hundi sababoota gurguddoo qaala'insa jireenyaa hammeessaa jiran keessatti ramadamu waan ta'eef wantoonni sunniin yoo furaman adeemsa furamaa deemuu fa'aa
waan danda'u natti fakkaata. Gaaffiidhuma wal fakkaatu kan gaafataman obbo Muhammad Hassan gama isaaniin piroojeektiiwwan gurguddoo mootummaan hojjetamaa jiran kanneen maallaqa gurguddoo barbaadan yeroof dhaabuun furmaata yeroo gabaabaa ta'uu mala jechuun ibsu. Yeroo gabaabaadhaaf baay'inaan mootummaan piroojeektiiwwan gurguddoo amma emerjensii piroojeektiiwwan hin taane piroojeektii yeroo dheeraadhaaf barbaachisan yeroo wantoota jedhaman isaan san yeroodhaaf dhaabuu barbaachisanatti fakkaata. Maaliif isaan suni maallaqa private sectoriin fudhatee abbootiin dhuunfaa fudhatanii waa itti oomishanii rakkoo kana furuutti isaan dandeessisu san fudhata. Karaa kan biraatiin mootummaan hanga danda'ameen sharafa biyya alaa fidee sharafa biyya alaa waan argamu karaa adda addaatiin hariiroo amma rakkoon tokko hariiroo biyyoota adda addaa wajjin qabnu waan ta'eef kan sharafa kana akka xiqqeesse maallaqa sana hanga danda'ameen kan argamu san wantoota rakkoo kana fidan irratti hiikan irratti prioritize godhanii san irratti yoo oolchan gaarii natti fakkaata. Karaa kan biraatiin waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti illee akka agarre sanirraallee akka barachuu dandeenyu biyyi tokko gaafa waraana keessa seentee sababa waraana sanaatiin maallaqa hedduu gaafa maxxansite rakkoo baay'ee guddaa yeroo dheeraadhaaf kan biyya san miidhu kan uumu qaala'insa jireenyaa fida. Maallaqa maxxansuun sun mootummaan of eeggannoo gochuu qaba jechuudha dhimma kanarratti. Gabaasa fandii maallaqa idil addunyaa IMF kan ji'a eebilaa bara 2022tti yeroo itti aanutti diinagdeen Itoophiyaa ni guddata tilmaama jedhu qabatee as ba'eera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitiquuf Qaadu.